Hello, Akambultan, Akamwaltan, Akamwaritan. Hello, our students all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, and I hope all of you are fine. Egaa barnootni keenyarraa mata dureen barnoota keenyarraa maal jedha? Jechama afaan Oromoo jedha. Jechama afaan Oromoo. Idiomatic expressions in afaan Oromoo. Mata duree kanarratti hundaa'uun kaayyoowwan goorii barnoota kanaa. So the specific objectives to this lesson are what? Maalummaa jechamaa ibsu, so to express what these idiomatic expressions are. Hiika jechamaa addaan baasu, to identify the meaning of those idiomatic expressions. Jechama haasaa keenya keessatti fayyadamu is to use the idiomatic expressions in our communication. Jechama jechuun maaliin? What is idiomatic expression now? Who can tell us? Jechama jechuun maali? Jechama jechuun kaa jecha ta'uu danda'a, gaalee ta'uu danda'a yookiin ciroo hiika al-idileen ta'e kennuu danda'u jechuudha. So the idiomatic expressions are words or phrases or clauses that have a different meaning from the dictionary meaning, alright? The normal meaning that's given. Alright, so egaa haala kanaan we are going to talk about these idiomatic expressions now. Jechamoota qaama namaan wal qabatan ilaalla. So today we are going to talk about the expressions, these idiomatic expressions that are related to human body. Egaa mataa jalqabnee mataa hanga miilatti, from the head to the leg, we are going to use some of the idiomatic expressions that are common in afaan Oromoo. Egaa jechamoota afaan Oromoo keessatti beekamu. For example, if we talk about head, mataa jechuun head is head, but mataa buusuu means what? Mataa buusuu is not dropping your head somewhere else. Yeah, it's not like that, but it means that you feel unhappy, alright? You feel sad. Gadduu jechuudha jechuun mataa buusuu. Mataa buusee, mucaan kun mataa buusee, lukkuun kun mataa buuste, if we say, so that's the person is not happy. Gaddeera, dhukkubsateera jechuu dandeenya jechuudha. So it is not, it doesn't mean that you drop your head somewhere else, but it means that you are unhappy. Mataa buusee, gadde jechuudha. Inni itti aanu fuula. Fuula baduu, fuula gaarii. Fuula baduu, it doesn't mean that you get your face destroyed, alright? Baduu means to get lost. So it means that frown or feel uncomfortable. You know, if you say fuula baduu, maa fuula baddee, maa fuula baddaa. So why do you feel unhappy? It means. Fuula gaarii means it means a smile face, alright? Like as you can see from the picture, we have two faces. The first one is fuula badde. Mucayyoon fuula badde. She's a bit frown. The first one. The second one is what? She's a smile, big smile. So fuula gaarii, welcoming face, or to welcome someone warmly, alright? That is what? Fuula gaariin, afaa gaariin, nyaata afaa gaariin, fuula gaariin, nyaata caala gaarii aanyo. So to welcome someone warmly is fuula gaarii. Maalumaafuu fuula gaariin argisiise. Whatever the case, show me good face, people may say. So that's right. So based on mataa irratti hundaa'uun mataa buusuu, mataa baachuu. Mataa baachuu is also there anyway. Maal mataa natti baata. So it doesn't mean carrying a head. But if you are not greeting someone very well, the opposite of fuula gaarii is what? Fuula baduu or mataa baachuu. Mataa natti baata. The other one is what? Gurra ka. Related to gurra, we have idiomatic expressions like gurra kennu, gurra gudda,
gurra kennu means it doesn't mean to give your ear to someone. It's to mean to listen attentively. It's about attention anyway. So gurra naa kenna dhaggeeffattoota keenya gurra naa kenna walaloon isinii walale. Some people may say give me an attention. So to say so we say what gurra kennu gurra naa kenna. Gurra guddaa, it doesn't mean that big ear, but having reputation or to be known by good names. All right. So gurra guddaa. In the picture you see gurra guddaa fi gurra xiqqaa. Gurra xiqqaa means not known with bad name. All right. So people with lack of reputation or who are not known, we may say gurra xiqqaa, zarii gurra xiqqaa, sanyii gurra guddaa. If we say a known person, all right. Jechamni itti fufukaa jecha harka wal qabate, harka qalleessa, harka qalleetti, harka bal'aa, harkaan deemu. So for example, harka qalleessa doesn't mean a person with thin hands. Rather, it means what? Poor person, all right. Harka qalleessa for male, harka qalleetti for female. Harka bal'aa means it doesn't mean wide hand, but it means prosperity, you know. Having much money, having much property, having something to give in an ample way, all right. So on the harka we have also quba. Quba means finger. Quba qabaachuu means it doesn't mean having a finger, but to have an information. Quba qabda. Why addunyaa quba qabda? If we say, do you have information about the world? So to get information about an issue is what? Quban qaba. Eeyyee quba qaba. Beeka jechuudha. I know about that. It means harkaan deemu means what? It doesn't mean walk by hand, but it means stealing someone's property. You know, theft. It's theft anyway. Here, harkaan deemu dhiisi. That means, you know, don't walk by your hand. Means don't steal someone's property. Don't take what you have been put there. So jechamoonni jechama harka wal qabate, harka qalleessa, harka bal'eessa, harkaan deemu. Right. So these are the expressions related to hand. So we have expressions that are item expression related to belly or stomach. Garaa dhokfachuu, garaa jabaachuu, garaa laafuu. So garaa dhokfachuu means it doesn't mean hiding your belly. Your belly is no problem, but it means that to keep your secret, to keep silent about your inside, your secret things, all right, about your mysteries. So garaa jabaachuu, it doesn't mean to make your belly strong, but it means to be cruel. Garaa jabaata. Mucayyoon kuni garaa jabaatti. She is a cruel girl. Mucaan kuni garaa jabaata. He is a cruel boy or a cruel person, you can say. Garaa laafuu is what? To be honest and to be generous, and the opposite of garaa jabaachuu, you know. Garaa jabaachuu dhiisi. Garaa laafii. So to be generous, to be humble. That is what we call garaa laafuu. Lava is what? Smooth. So it doesn't mean normally having a smooth belly. It means what? A kind heart. A kind heart. So walumaa galatti maal ilaalle har'a mataa wal qabate, mataa buusuu, mataa baachuu, gadduu, daldanuu jechuudha. Fuula baduu, fuula gaarii. So related to body parts, and also gurra guddaa, gurra kennu, giving an ear, and it means what? Giving attention. And then we have talked about harka qalleessa, harka bal'aa, harkaan deemu, quba qabaachuu. So we talked about also belly, garaa dhokfachuu, garaa jabaachuu, garaa laafuu. So there is, you know, a kind of exercise here. Shaakala jira, shaakala tokko. Jechamoonni gaditti dhiyaatan durdurii olitti dubbifame keessaa kan ba'an hiika isaanii fakkeenya kenname irratti hundaa'uun barreessi. So these are taken from a given passage. So there is example. Gara jabeessa means hama. So gara jabeessa is cruel. So fakkeenya kana irratti hundoofne mee mataa buusuu jechuun maal jechuudha? Fuula baduu jechuun maal? Quba qabaachuu jechuun maal? Garaa dhokfachuu jechuun maal? Gurra kennuu jechuun maal? Lafti itti cituu jechuun maal? Miila
dheereffachuu jechuun maa inni? So you try this one and this is an kun shaakala shaakana kana yaala egaa har'aa kan qabnu kanuma guddaa galatooma jechamoota afaan oromoo barachuun qooqicha akka sirritti dubbattan hubattan isin gargaara jechuudha. So knowing the idiomatic expression helps the learner to speak at that of native language. Guddaa galatooma subscribe gochuun maamila keenya ta'uun dagatina. Egaa barnoonni keenya har'aa asumarratti dhaabbatti galatooma.